si cabsuu ta'an jee namticha kana. Dhagaachi gubbaa taa'u kana. Harkuma karatti ol si qabsiise kanatu gassi deebisee si daakan jee. Barreeffama kiyyaratti deebi laala. Daqiiqa xiqqishoo booda akkana gassi deebisee si daakan jee bi'iznillah. Akkuma asnaamni biyya Kisraa dhaloota nabiitiin caccabee dhume san. Akkuman gaafa Jawaar fayyadaman qeeroon kiyya Harargee keessaa Abbaa Hayila Sillaaseedhaa caccabsee diigesan. As keessaa caccabsee diigesan. Dhaloota nabiitiin asnaamni hundi diigamee dhume. Sallallahu alaihi wasallam. Mujiizaadha, hikmaadha, hoggansii fi sa'uma san keessatti itti ajajjee kabajaadha abbaa kiyyaa narraan tuqanii. Kabajaadha abbaa keetiin waan hin tuqanii. Ummata kanaaf narra gargaarte ana obboleessa keetii irratti kabajaadha abbaa kiyyaa narraa akkan tuqanii jee barreeffame. Narraa dhorki jara kana. Yookaan nuuf irraa hin dhorka waan ta'eef. Wanni isaan akkas godhaniif hidharraa Jawaarfaan ba'uu kana jibba kana qabu jarri. Kanaaf jecha waamee qabuumuuf ta'an. Kanaaf akkana godha. Waan biraas hin fakkaate. Akka malee kanatu hirriba isaan dhorkee onnee keenya nu gubuuf siidaa abbaa keenya irra san godhanii kaayan jechuudha. Harkuma isaan akkas godhan santu akkuma kanatti Rabbi na dubbisee jeessan gassi deebisee si cabsan jeen harkuma ati yaadati yarratti akkas gootisu duyaa siidaa akkana gassi deebisee lafa siidaa balan jee garaa hin jedhadhe dhiiga tufe. Nuumiti as gubbaa wanya nuti isinii miti ka Jawaaris naa baasi. Yaaki dhugaan dubbachuu haa barruu malee dhugaan dubbadhaa baranii an dhugaan dubbachuu keenya maa jaban gaafadhu waccu malee waa takka wanni isin bu'urtanii hangananii as gubbaa sirbee dhiichisu nuti waan biraa wal arrabsuu feesbuukii keessaan baane abaluu meeshaa isaa atti kana baasee mariyyoo meeshaa akkana jechuu keessaan baane hamma nuti dhiichiifnu jarriif jaaraa jira kanama kanaa miti. Hanga nuti balaa qalaa fi miidiyaa kana gubbaa mee maali onnummaan isin dhiyeessita beekumsi. Yaaki dhugaa ifitti himaa malee akka kiyyaa kanatti. Dhugaa ifitti himeetiin baran ifittiin dhugaa himaa barboo namatti dhugaa himuun dura ifittiin himaa barboo ani kun maali jedhetiin barboo ifii kanaaf gaafadhaa barboo. Hanga nas gubbaa wal arraabsa isaaniif jaaraa jiran. Hangana namantii kiyya xiqqeessu isaan amantii keessaa waan irratti hojjetan. Awwaan biraa keessa jira ogumoonni sun ta'e ka'ee baara guudha. Yeroo kaaniif hin jaaru wanni gadi qopheeffadhe lafa kaa'ee hin jiru. Hangammatti sadarkaan irra jiru. Isa waraanatti ergee yeroo sanitti nurraa cabsuufis nuu miti ka godhe muummicha. Hagalatoo munaaf Rabbiin isa kanatti naa kaase. Kun inumaa'u nin beeka jee taayyee fachi gubbaa naa kaaya siidaa gubbaa saree faa kaaya kun siiduma san gubbaa akka saree naa kaaya wegele keenyummaan kun inni qabsoodhaa bara akkasatti beekuudhaa bara la jaahilummaa ulamaa'ee dhaggeeffachuu dhabuu laal saree fi taayyee fachi gubbaa kaaya. Usun kanan milik narajiise jiru keenyummaan kun laal asinna waan itti himu dhaggeeffattuu beekadha inni beekaadha bara wallaalaan of tultuu yaa wallaalaan sammuu diinalloo isu kana hunda wanni hin jiru waa hedduu naasawaa bishaan toofaan na jireette kurtumii. Akamas
hingalafatamne mirga keessa qofarratti katiyee fatanii namni siyaasaan wayaadu waa hubachuu danda'u nama qabsaawwan siyaasaa dhaawata akka beeku siyaasa jechuun jaahilummaa jechuudha hattummaa jechuudha hinaafummaa jechuudha qabsaawwan mirgaa garuu ni beeka seemiti kachi dhaqee siidaa sanirraa naa kaasisiise atas gubbaa eeyyata malee waa takka waan naa goote achi keessa maal goote siidaadha gurraa kan keessa gubbaa jechuu malee akkanarraa diiganii lafatti gombisan salphina oliitii barbo isaaniif bare salphina olii isaan salphisee bare akkana miidhagee hojii dachitti dabalee biyyatti deebisaa jeeni achitti diisisuun sun bare salphina olii isaan salphisuudha bare baga salphifte naaf yataabbaatu garaa kiyya na qabbaneessite akkuma waanin ta'e sirna kana keessatti dubbatachaa ture waanin naa godheefis sirriidhaan dubbata Facebook marraa iyyitee waa hunduma natti haasa'uu malee waa takka quufeetiin firraatti dhiise rabbii kiyyattiin firraa iyyee waa'ee uummata kiyyaa waa'ee keessanii bara meeqa tokkummaa nu hoonuu midhagaa tokkummaa keessa dhumara rasuula rabbi arrabsuudha ta'e islaamni galatan qabu qabsoo oromoo keessa oromoon islaamaa jechuudha ta'e Jawaaruma kana akkam baane fi jarrummaan hidhamee kun Hamzaan kun faana akkam baane Shamshiddiin faana akkam baane gaafuma rasuula arrabsan sana achirraan hin jennee maali akkam baane maali meeqatu fedhaa miti maali wama islaamateef kanarratti wal lolaa miina maali eegi islaamummaadhaaf jawaaritti durte dhukkeedhaan sidhaa kaasan ragazzi kanaaf waan gaarii rabbis ni qaba galata nama wallaales ta'uu gaarii rabbi waan si godhaniif thank you waan si godhaniif immoo naaf hin godhamne yeroo si miidhan namiitan ilaal namiitee jirta jee seera akkanaan nama moo beekumsaa fi jaalala rabbiitiin nama moo yaadi yeroo hunda wacaa fi wallaalummaa fi jaahilummaadhaan nama moo yaadi tanaan lubbuutee si galaafata mirga keetti si duraa awwaana gaafii keetti si duraa balleessa ati yeroo hunda abbaa mirgaati miti abbaa mirgaa ta'e abbaa mirgaa hoo nama seeraa heera qabu seeraa fi heera mirga isaa falmatu ta'e la akkasin mohanno harkata rasuulli rabbi akkasi rabbiin keenyaa sonni nu gorse kanaafin quraana qara'ise namni namaa arrabsuudhaan namamu suuraa namaa garagalchuudhaan namamu dhugaa fi mirga akkatti dubbatu beekuudha dubbachuu qofa miti akkatti dubbatu hoggaa barreessitummaas yaadi xiqqisho yoon akkana je kee waa hunda qara'ee Jawaar galaafachiisuu ni danda'a waa hunda balleessinee Jawaar galaafachiisuu ni danda'a ilmaan oromoodhaa kaasee hoggu takkatti ficcisiisee galaafachiisuu ni danda'a miidiyaa kana gubbaa humna hin qabu nabiyyi laa Muusaan humna hin qabu jedha humna hin qabu jechuun bara jecha guddaadha yaa rabbii kiyyaa humna hin qabu jedha nabiyyi laa Muusaan humna kana sii kenneef nuti humna hin qabnu jechuun beeknu yeroo hunda if abdanna rabbi abdachuun beeknu humna teenyaan immoo godhuu hin dandeenyu siidaan oolee saniif maal godhe kaleessa waggaa akkas godhe maal osoo hin kana godhan anaatu if godhe malee namni naan godhe waan inni ofiif godhe namaan na godhe jechaa ooluu hin fedhu akkas otonan of godhuu baadhee otonan gad dhaabadhee eenyumti nunan godhu otonan karooraa fi kaayyoo qabaadhee kana namni godhu jennee ofitti himnee of amansiisuu danda'u nurri yaafaa
yeroo hunda arrabsoodhaafi waa hunda qara'uudhaan nama moo'uudhaan beekumsa lafa keenyee akka namatti nama dhiisiti walii keenyaafuu galatan kan dhugaadha 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 ragaa amansiisaa beekumsa ta'een sitti fida rasuulli keenyaas seeraa fi heera dubbachuudhaan mootummaa Qureeshii kana jedhanii akkasii miti nabiyyi Allah Muusaanis akkasii miti waan rasuulliin godhe nuti isin godhe akka rasuulli injifatanii injifanna kana yoon fudhanne dantaa kan ka'e daaraa ta'uu ni dandeessa nagaa fi jaalala nama injifata rasuulli rabbii Umar isaan ajjeesuudhaaf itti dhufe Umar isaan ajjeesuu rasuulatti dhufe rasuulli rabbii jaalala injifata nabiyyi Allah Muusaa hooy yaa Muusaa hoggaa Firawna dubbiftu hin arrabsin kabajaasaa hin mulqin laal afaan nagayaatii fi daandii nagayaatiin itti haasaye je'eni rabbii waan rabbiin je'en deemtan malee waan ifiin nafsiyyaan ta'e santa shayxaana ta'e isin galaafachuu deemtun hin deemina ammaas nuti jechuun wayyaanuma kaleessa ijoollee teenya lafarra farrafte kadeebee faarsee miti maal jechuudha hamma nama takka jechuudha guutummaa isaanii miidiyaa hundaan lallabee waa meeqa dubbatee miti hanga Jawaar fa'aa maneedhaa jiran isaan faarsaa baatanii miti wayyaanee shayxaanni Firawuna maal jeen seetan anumaa una sobuu barbaaddaa hejayyaa Firawuna sadarkaati geesse kanaan hun geenye anumaa una sobuu yaaddanii wayyaanee faarsaan baanii miidiyaa guutuun waa'ee Jawaar fa'aa jala turtanii gootummaa isaanii faarsaa turtanii tiishartii Jawaar fa'aa gurguraa baatan ijoolleen biyya keessaa galatamtu dhiira dhugaa namatti himu yoo markitee beekte dhiira rabbii dhiirti rabbii dhugaa namatti himti dhugaadhaan nama injifattee beekumsaan saba qindeessiti dhugaadhaan namni dhugaa dubbatu yeroo hunda mi'aawadha eenyuma birattu dhugaan sitti haasawu kana jaalattee jibbitee ati jaalattee jibbitee dirqamaan onnee ta'e urtee seenti dhugaa waan taateef humna qabdi paawar rabbi qabdi ijoollee wareegamanaa galatoomani dam taate ijoollee teenya isaan argeessita dam taate dhumte Jawaar jalatti yoo ta'e milikuma yoo ta'e qeyroo biraati miti ijoollee argeedhaati abbaa isaa kan argee kan isaa osoo zeenni danfaan gubbaatti ganna qamu gaafaa caaluun ta'e takuffifte ijoollee argeedhaati gootawwan as keessaayis biyya Ingilistana keessaayis takuffifte ijoollee teenya argeedhaati mucaa cafee aannaniiti firoom isaadha as gubbaa fidee isin garsiisan biyya lamaan irraa akkuma islaama fatii fi kiziraa dhaloota nabiitiin kuffisanitti dam ijoollee argeedhaaf jala ta'e Jawaaris tamanii dhaasanitti har'aas jala hidhamte isiidha kumaan taman namni maqaa isaanii dubbatee jiru kuma meeqatu ammallee yoo ta'e hidhaa keessa jira meeqa cidhaan qabanii waa godhanii sababa Jawaaritti hiisisan ijoollee teenya kanaaf
Kanaaf garaan isaan gubatee hidhaadhaan nu ba'uu isaatiif nu galakeeffamuu isaaniitiif kaanii siidaan irratti maarriyyoon irratti godhan. Harkuma siidaa sana ol fuudhee gad deebisee deessisuu isaatiif thank you. Siidaan seenaa kiyya waan ta'eef. Akkanatti qaqqalee lafa tanarraan dhaabamsiisu na wayyaa. Siidaan sun akkas ta'uu ni. Kanaafin thank you jeen. Siidaan sun akkas ta'uurra nama siidaa san akkasina irraa godhe caala namni biratti galata qabu. Haa galatamu. Kumni miliyoonni maan kufne. Kadir miliyoonni kufu wayya siidaan sun akkas ta'uurra. Siidaan ala abbaa kiyya akkas ta'uurra. Isa dhugaa yookaan naa hin barbaada. Baahunda akkas dachitti namticha sanarraa deebisuu isaatiin garaa kiyya na qabbanaa'e. Kanaaf hin thank you jechuun ni filadhe. Miliyoonni maan kufne. Wana mudura ta'e hunda siidaa san irratti dhaqabe. Siidaan sun amantii jechaan akkas ta'e waan ta'eef. Amantii jechaan itti duulanii akkas na godhan waan ta'eef. Doktor Ali Faan ni jiranii, Junayd Saddoo Faan ni jiranii, siidaa san namni 200 kanneen Profeesar Muhammadin Faan ni jiranii. Girgirii dhaabeeti magaalaa asallatti. Siidaa kana numa guuranii nu ijaaruu didanii jechuudha. Abbaa kiyya kaartaa kaasisisee waan kana. Dizaayina kana kan dhiyeesse abbaa kiyya. Qacalan qotis abbaa kiyya martuudha. Afaaniin namee sammuun qalame dhaameetinis. Afaaniin namee sammuun qalame. Waan haasawoo malee waan biraan beekne. 200 kenneetiin asallaa dhaqee. Gaafa alibiraadhaa wajjin. Girgirii walitti dhaabnee siidaan kun jaaramamoo jaaramoo. Naa jaartamoo jaartu. Kaafamee jiree siidichi hoggus kaasisiisee miti waraanatti ergee abii. Harkuma akkasuma qabeessan ta'u harkuma san ta'u ofirraa akkanatti mujiizaa guddoo laa bara akkana laal mujiizaa guddoo bara akkana lafa maragee bara boo. Hiji kana jechuun bara sirni isaanii kana galabbatamu isaa rabbiin agarsiisee bara. Akkana garagalfamuu isaa nasi gad deebisee jechuudha bara boo. Osoo sun marri maan kiyya na gubatee jiruuti nu wannatti dhufe gubbaa. Kaanii fi kaanitti ogaa wanni takka taate kaanii fi kaanitti deebi'e haadha manaa kiyyatti dhaqee booyyadhaa. Akka rasuulli haadha manaa isaanitti booyyanitti. Isii qofa madaa xiyya naa beeka. Dhibeeti jeta Oromoota lesiitu naa beeka isiitu lafa nakka ba'a. Bakkan seenuu wallaalee kan ibsa. Harkuma santu daqiiqaa xiqqoo booda fuudhee lallafatti salphina guddaadha salphifte thank you. Bakana irraa dhorkite. Ankumni lafa dhabamuu naa wayyaa. Siidaa sana akkas narratti gootee nagarsiisu mannaa. Kadir kumni naa filatama. Kumni miliyoonni yoo kadir kufe. Madaadha garaan kiyya dhiigaa. Bukan jiru. Johar miliyan ni kufu na wajah. Sidang sudah kesana. Bagaimana ratin di sini cuci? Sidang sen giri-giri mekan. Presiden Junaid ini jiran. Ali berani jiran. Canggih. Ini biaya kayak sani biaya. Itu nasi lagi. Hanggang ni sendal kamu tidak debet. Malah kan jalka bakabas kaya anak. Kau masar rawlik kaya. Berani sakasumat Profesor Muhammadin kulis malah kabafame akasit sidar sudah. Sidar boti tanya nujar kan nujar tanya. Kafali beram bijat tiga lasan.
bakka buuseetiin si jakkanatti makiinaa kana sirra oofa jedhanii isaadha janiini bulchiinsi godina asalladha akkanatti makiinaa sirra oofa jedhanii makiinaa tiyyatti kaasee injaarsisu naan jechutti hanga godinatti lakeeyya hanga godinatti dubbii kana akkasitti rabbi waan kana jaale federaan qottisi yoo ta'e akkasi shebbakriisi yoo ta'e akkasi kanaaf akkas ta'e siidaan abbaa kiyyaa argumannaa haadha abbaa kiyyaa argumannaa baga duuba harka gartee ol kaasisan dachitti isa deebisiise kana jechuun gaddeebi'uu isaaniiti haa ta'u sanis ni fakkaataa miti hiikkaa guddaa na biratti qaba namtittiin san akkas nama gaafa rasuulli rabbii dhalatan daaraa godhe sanitti daaraas namni gaafa rasuulli rabbii dhalatan san daaraa ta'uun kufriin daaraa ta'uudhaa fi cubbuun daaraa ta'uudha hiikkaa qaba arraasa nama afaan oromoo sirriin isaa kana afaan oromoo sirriin isaa kana hiikkachuudhaan beeka islaama waan hin ta'eef sammuun tiyya banaadha islaama sammuun cufaa argee beeku wanni islaama ta'eefis akka sammuun tiyya banaa taatuufi bada ofaaraa argee beeku islaama faarumaa fi bada'ummaadhaaf rabbitti namannee islaama dubbachuun beeknes argee beeku islaama beekumsaa nama moo malee wallaalummaan nama moos argee beeku islaama nama arrabsuun nama moo argee beeku beekumsaa malee islaama nama xiqqeessuudhaan nama moo argee beeku islaama soba ju'uun beeka ka dhugaadhaanis dhugaadha ju'uun beeka kana jechuun waman ya'mal misqaala dharratin khayran yara waman ya'mal misqaala dharratin sharran yara jechuudha gaarii atin hojjetin itti daballee siif hin himnu badii ati hojjettes gaarii itti daballee siif hin himnu rabbitu jedhe yeroo namiitiin siin jaa yeroo waan gaarii naa gootes gaarii naa goote jeetiin si hima badii waan si jibbuus yoo sirra kaa'e rabbi nan dhiisu waan ati naaf hin godhin naa goote yoon siin jee rabbi nan dhiisu waan na gootes nan goone yoon siin jee rabbi nan dhiisu laal obboleeyye kiyya haasa'u ilmoo nama akkanatti haasa'u waan naa gootes naaf hin goone jee osoo naa gootee jirtu sin dhooysu dhugaaniin si mooha malee sobaanis si moohu nin beeka dhugaan sun dhugaa rabbiiti soba sirra kaa'uun si moohu anis soba sirra kaa'ee si moohuudhaaf hin qabsaa'u ummata kiyyaa soba sirra kaa'uudhaan akka qabsaa'u hin ayyamuufi yaa obboleessa kiyya kana namiitee jirta sirraan fudhadha yaa obboleessa kiyya kana immoo gootee jirta sirraa hin fudhadha ilma namaa ulaagaa namummaa akka guute jechuun isa kan saba akkanaatiin qindeessee leenjisa dhugaa jechuun isa kana beekumsa jechuun isa kana katti namanni ni jira hin jiru yoo wallaalaa ta'e malee nuura jechuun naasee ifa kanaaf I love you so much rabbiin barakaa isin andugaa rabbii dubbachuudhaaf waan rabbiin na beeksise qofa isitti kanaan akka isin milkooytan mi'a fi mi'a aynaa hin beekaa akka isin nama guddaa taatanii fi akka isin dhugaadhaan mootanii fi istiraatiijii rasuuliin akka namatti deemtanii fi istiraatiijii rasuulaatiin ala deemuudha kan gammatti kanan waan istiraatiijii rasuulaan qabneen hogganamuudha kanan godhe ka
كوان هم دنور كتلاك كان يرومان لوك كان هذا غير دكانيسي قول كويسي كان كتجبن ولا هجنا شيطان يلي أكما باجالفا أكابا جالفا كانوا زو ملايكة أركو أنا في المن كينيا ملايكة دافوني كينيا جو أباجال وزو ملايكة لولا بدري ربو يلكو أنا في المن كينيا ملايكة كان أفني كينيا جا نتوري لفتنا رتي نولو أبامنان جا أبر أباجال جتون أبا ولا لا يجورا يتنسا نوتي ورا لفتنا نولو أبنان فكرة ولا لما ده ملايكة ورسمي بوه اللول لنو تقوتم ما كي نجا ربي انجو تناف محمد يرو أماس وروني هذا كسات أبد يرو كنت محمد وروني ربي جن وري ربي رابي سماني كني وري هنا في أبدت وري أكرب بيجي كابسوني وري نكوفان نان ورمون بيزوم تمالي ربي نبيزوم تجوه أدونتي buan rabbi ni male siyasa nan bilisom ti jero mon yaade hundi wari shirki ke sidiran hundi wari ofra bom san hundi osonam ni bilisome firauna fi numruz nabi yalla ibrahim dar ben bilisom yo kan abasu fi anfa quraish tan bilisom tore ifa akarab bin jeeni akamun samfan tikabsawani ni rasul kenya da geifat tlata kristanati mit rasul kenya kristanan jibbo nada geisa رسول لكين كريستيان نجيبه رسول لكين جبا كريستيان أصلاً برسيسا كريستيان رسول لكين يهودا نجيبه رسول لكين يهودا هنتو فاتو رسول لكين برسيسا يهودا ناتي كريستيان غاري برسيسو داف كروفيدا يهودا ناس غاري برسيسو داف كروفيدا رحمة للعالمين مرتنا جا وغانتلو nama barsiisu namni jibbuun jiru nama dhugaa dubbata namni jibbuun jiru waan jibbamuuf qaba maal balleessa rasuul kiristaanitti waan arrafamuuf qaba maal balleessa barsiisutti moo dhugaa rabbii barsiisutti moo gara jannata rabbii kootti jechutti moo dhugaadhaan jiraadhu jechuu moo akkanas reeffadhu rabbii kan kee dhugoomsi rabbii si uumees nyaachisu jechutti moo wadiin qaba بدين كمان سكاديدي تو بدين كمان سكابيكم زراعة تولد تو بدين كمان رسول الله برسي سادا ماله ثلاثة نماتي ميتي نما نما جبوا ميتي كواليتي إنساني سكان متس كواليتي كيني سكان جنني أمانو تندو سبوي هذا ستروس غريغريم برتة مال جان رسول الله ببرتاني إمبرني أكرمته أصلا ولا لا تجانين warri garte haasaw rasuulati fi dannaba rasuula beekan rasuulli rabbi qabsawa dhugaa ta'u beekan maal beekee beekumsa kam dubbata jan wallaaltonni jaahilliif tuula wallaalumaadhaan akkuma marra nuun jechuu barbaadan kan nuuf ittiin dhiibne malee kabalaan lafaan dhoyine jechaan mataa asii dhoyine firraa lafa keenya malee rasuulullaahi laal osoo haadha isaa duratti jeesanii amma arfan Ummi Sumayyaa osoo fuula isaanii duratti garaa isiidha Ummi Sumayyaa waraanaa jiraniiti Rasuul baratanii jiranii maal beekanii jennaan Rasuulullaahi mannaa gariin ishee ilaallu jee dubbachuu ni danda'an jee Rasuul Rabbii dubbachuu danda'an jee dubbii dhugaa dubbachuu danda'an jee dhugaanis nama moohan haqa Rabbiitiinis nama moohan jee dubbachuu danda'an jee yaa warra bara geefii jee isa Rabbiitu barsiise jee beekumsa fakkeessu irraa burqee osoo hin ta'in beekumsa Allahu irraa burqee qaban eenyu dubbachuudha danda'a rasuulli keenya dubbachuudha beekan akkatti dubbatan beekan afaan Oromoo kan namni waliin fixu kanaafi kan biyya wal ficcisiisuun kana osoo hin ta'in kan wallaalummaadhaan wal fixaniin kana osoo hin ta'in afaan Oromoo qulqulluu sirrii kan nama walii galchu dubbachuu beekan afaan Somaalee kan nama walii galchu dubbachuu beekan afaan Amaaraatis kan nama walii galchu dubbachuu beekan afaan Oromoodhaa kan rasuulli haasawanii fi yookaan nu barsiisanii fi kan namni haasawu garaagarummaa guddaadha qaban
afaan oromoo namni haasa'u kan waliin fixan kana kan waliin salphisan kana katti waliin gallee kana katti rasuula arrabsan kana afaan rasuulli haasawan kaniin ana haasa'u kana kan shee amiin ibro haasawan kan shee abdusalaam kadiir haasawan kan shee anawar haasawan kan hamadina baja bal haasawan kan rajab bama haasawan kan waaqo guutuu haasa'u kan jarraa abbaa gadaa haasa'u kan ilee muqilxuu haasa'u kan nu hoogoo banaa haasa'u Struz. Afaan Amaaraatis kan Iskandar Naggaa kunii fi jinni jaan kan amma narratti waa jaartu kun haasa'u sun taane kakka Jawaar haasa'u sana. Kakkana ni haasa'u kana nama wayii galchu. Mirga fi qofa dubbachuu. Mirga fi ibaluun dhabamsiisa akka abaa jalfaa maaliin dhabamsiisa? No. No, beekumsaa fi qabsoon akkana addunyaa kana gubbaa jira. Nama ofitti amantummaa hin qabne birjee miidiyaa gubbaa hundaa hojjaasu ka beekumsa qabu gattaa'eeti beekumsaan nama amansiisee kun kana jedha. Akkamatti wacamu kan beekumsaan nama amansiisu balaa irratti dhuftu aaree jarjaree obsa dhabe ebaluu kiyya jibti maari yoo kiyya jibti jee kee waan hin taane laaqee waan ajjeefameef san obsan gadi taa'ee garaasaa hidhateeti himatee waan san mirga fi muree murteeffatee mirkanfata. Struuz sirriitti gadi siyaasee kan rasuulli barsiisa rabbiin barsiiseessa kana warri quraana qaree namni quraana qaraane namni ulamaa hin dhaggeeffanne qabsaa'us tabban bahu qabsoos hin beeku humna isaa abdata jaahila haajuujii fi mahaajuuj qofa. Allahu akbar falillahi alhamd. Struuz dhugaadha moo dhugaa miti? Dhugaadha moo dhugaa miti? Haajuujii fi mahaajuuj qofa fuuldurri keenya ifa ja'a nuhummoo hajaa barreemo dhukkeen sirraa kaasa ja'a takkaa dhukkee kaasee beeku takkaa kaasee takkaa Oromoo irraa dhukkee kaasee diina Oromoo irraa dhukkee kaasee beeku afaan qofa zaachaan isaa haajuujii fi mahaajuuj qabsoo haajuujii fi mahaajuuj saba kiyya abadan qabsoo ittiin hogganu abadan qabsoo haajuujii fi mahaajuujiitu ummata kiyya daaraan irraa godheef fixe waan ta'eef yoo qabsoo taate qabsaawaa qaara seefii nabii katee keessaa tokko anuu kana Struuz. Kana saba kiyya Allahu ahadiitu naa moosisa. Rabbii Muusaa moosise, Rabbii Rasuula moosise, Ibraahim moosise, Yuusuf moosise. Beekumsa isaatiin naa moosisa kan ammas isin naa jiraachisaa nyaachisaa obaasaa jiru. Mootummaa keessan haqiiqaa dhugaa. Beekumsi saba kiyyaas walaba naa baasu beekumsa Rasuulal Amiin kan dhugaa ta'e haqiiqaa ka ta'e. Isa kana lakum diinukum waliya diin. Kan ummata kiyyatti himu kan warra rabbitti amanitti himu isa kana. Kan warri rabbitti amannes akkasatti deemachuu mirga isaati. Kiyya garuu isa kana. Akka rabbiin jeenitti qabsaa akka rabbiin jeenitti. Zaachaan kun rabbi qofa dhaada. Rabbiitu na baasa. Haajuujii fi mahaajuuj hogganyi numa qotan ifatti baana jaa fuuldurri keenya ifamu jaa.
ninjira jee dhaadata mataa isaatti rabbiitu jira jee Allahu great hin jiru takbiira hin dhaadatu rasulli maleekaa wajji jiru loluu natu jira jee dhaadate hin beeku Musa rabbiin hojii haasawoo ana jee dhaadate hin beeku ana jira jee dhaadate hin beeku rabbiitu jira jee dhaadate beeka haasawoo sirrii dubbachuu beeku isa kana rabbiitu naa jira jee dhaadate kanaaf rabbiin isaa jiru jiraachuu isaa hojiidhaan mirkansaafi injifannoo isaatis mirkansaafi rabbiitu jira waan hin jirreef natu jira waan hin jedhaadhuuf injifannootti yeroo hunda injifannoo ajuuji maajuutaati hoggaan qotee ifatti bahee jee duubatti deebitee cufamtee hoggaan ambilisoomee jee deebitee baddi facaati yeroo meeqa arginee jirre jechuudha dubbii rabbii keessa jirre waan ta'eef kanaaf nuun ilmaan oromoodhaa walitti naa qabdee akka sadhatu gootee ati wanni inni jee maanaan sii kana odaa bultuun jalatti tanuma amma kadhachuutti jiru kana akkamale akkasimti tole aynaaw waa hedduu karraa hubattan aynaaw namni dhugaa kana diidiyoo kan jiraatu ta'e diina oromoo qofa diina oromootiif wallaalummaadhaan ummata oromoodhaa galaafachuudhaaf kan onneesaa keessa kannaas isaa wajjinis kannaas rabbitti qindeesse kannaas shayxaanni ja'amu kun yeroo hunda salphina sabaatii fi dhiiga dhangalaasuu namaati waswaasul kannaas الذي في صدور الناس من الجنة والناس الرسول دليل وجه أسكار فيديوس بيكم سكنا يقبات أكر رسولك إياك أنا يقبات أسفيد أكر رسولك إياك رجال أمتي دبيك أبسطوا أفان رومو أجايب سيساتي أفان رومو فكاتا مالك نينا سواجو أجايب سيسات أكرت يوكان نينا سواجو تتات بيكم سفيت غرغار سفات نوتي أفان رومو فيت بيكيتي كوتو كانت هازي دليل وجين evidence رجاوج أكرت ولي قال شيء بقى حقيقة على فكرة سيفين كودا يروس سيفين سكان رسول الله سكر مجان يوم جتنا نجوا كنان مرادة هذا كان جتوتات صوبة كان جتوتات يوم كان جني تتياسة يوم كان ولا لولا في سربة يوم كان جتوتات والنجم إذا حوا فيد جني اللي كان سفدوتي ولا لو كان بريسيتي ميد تعربا كان بريس على جير رسولي بريسون برا ولا لو انتيف مي اكرت دبچو بيكالات وان بيرات لك رغار تفداتي تشكرت دوغا بيان ربيتي خربي نبرسي سكنا مي كانت بريسو دندا وان بيرات لك رغار تفدا دچلم دبچو بيكاجي دلبن تقول كان كان في دي وزلالم كيس واتا كان في دنجي رسول ربي دويدت كان انس دويدت تقليت جرا ستروس حاجوجي ما أجوما مسيو جدالما سيمبلزوم سانا قبري نو سنقبر نقو فاتو سيبيكا أنا سيمبلزوم سا ربي سيمبلزوم سو نو غرافينين سبادي يبلزوم سا ربي غرافينين بربادو دينا فيرو قول ايفي بلزوم سا ربي سبني كي ربي تيامنو نبلزوم هذا أسكو فاتي ميدي ماس آخرت السبب يا ربي تنابل زوجة ما لا قلت سيمبل زوجة تبرا بيك سبب يا ما قلت سينا ناكي ساجرمو سودي كاي سايدا أنا ما أفتمو سينا ساني نابر ريستيفو كفسو كتير سينا وكان قبلتنا رامول كتير وان ديف سينا وكان كمان جنة Oromoon Islaamaati kaleessa seenaan qaban jettu akka noo goobana kana fadha. Dedubatu.
Isinii miti. Ijoolleen fi uummanni Oromoodhaa isaaf deemanii ijoolleen barattu biyya keessa manni akka bitamuuf goote sun haa galatoomtu. Kabara beeka inni ciccite mana sanuun binneefi. Mana sanuun binneef galata isaatu ni binne isaa quban qabaanne ijoollee sani haa galatoomtu. Tan mana san ilmaan Oromoo haa galatoomanii warri mana san nu wadhaa bitaniif dhugaa natti himi yookaan jettu taate.